arsiiti agasan warra arsii taateef beekta. So warra arsii ta'uu baate kennu kun kabaale akaaka yura dhaabat. Asan kennu Muhammad Muhammado. Kadirin taitti ya. Kadirin ta'uun oolu. Mee ayyaa gaafadhaa jedha. Ayyaa gaafadhaa jedha. Ate maaliif beekti? Ate as heerumtee. Ate na sabab beektii si beekti. Beekti ate na sabab beekti. Eenyu keennuti ate arsiidha. Warra arsiin gaafa. Ate hoo abbee keennuti. Umaroo. Useenoo. Boonaati boonanoo. Kayaa hayaati maqaan babbareen akkanatti hin dhufu dhaabe achumatti. Hin dhufu maaliif jedhe beektaa gara akiraatti maqaan warra duraanii akka wayiiti. Sigoo, galma, cannaqoo, okkolee akkana fa'aa deemu maqaan warra Oromoo. Nuti beekna babbaree ciftee itti lalabbadee waamta. Eessaa baafatan maqaa warri akkanaan baafatanii. Hasan ka'ee nuti ka Muhammadeen kasee ka galmooti galmoo ka cannaqooti okkolee ka geejjaati fa'aa jira geejjaa amma namni waliin arrabsu maqaa namaati geejjaa ka geejjaa maratu jira. Obboleessa maqaan kee ka'ee nuti haqiiqata wallahi sooma kana maqaan kee abbeeyoo maqaan walitti hin dhaabin Saabiroo Mahmudoo Eerboora Ebuuno Subii Hubbeen maali? Hubbee ilaalama akkanatti bareeda dhufu. Akkanatti deema maqaan. Kiyoo arsiidhaati. Warra arsiin gaafa dhufe. Baaleeni. Warra baalee kana tumbee. Warri baalee nama takka malee ijoolleen haga akaakayyuu bira hin dartu. Maqaa jiman dubbadhu an baaleeni. Beektu ijoolleen baalee arsiitu beeka. Baalee takka namni ammootiin maqaa fageessee beeku. Hin beektu ijoollee arsiitu beeka. Abbee maqaan inni Hasan ka'ee nuti Muhammadoo Haji Saidoo Jamaadoo Jamaati ka jamaa jechuun Jamaanoo Daawudoo Harooti haroo faakin oola Haroonoo maqaa babbareechitee bittaa Ibrahim jedha. Haroon Ibrahim irraan argamu. Haroon yookaan maal irraa argama? Cororroo fa'a. Haroon ka cororroo hin beektu ijoollee arsiitu beeka. Abbee maqaan inni Hasan ka'ee nuti Muhammadoo Haji Saidoo Jamaadii